hattuu jiimeela keenya nu waliin fayyadamaatee jiru nuti jiimeela keenya itti kennine akkasuma nuuf haasirreessuudhaaf kan jiimeela keenya itti kennine jechuudha. Nutilleen of keessaa akkaataa of keessaa itti baasan of keessaa itti arihuu dandeenyu jechuudha. Isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Nagaa hin irraanfanne annaata walooti subscribe like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa. Bakka nagaan dhuftan jirtu ilmaan Oromoo qaqqaliiwwan biyya keessaaf biyya alaadhaa. Video kana haga dhumaa isaadhaa nafaana turaa isiniin jedha. Akkamittiin jiimeela keenya namatti kenninee namni nuuf sirreessu jennee itti kenninee akkasuma yeroo inni nu sirreessee xumure jechuudha of keessa itti baasuu dandeenyu jechuudha. Loogaa goonetti jechuudha. Akkamittiin of keessaa baasuu dandeenya irratti cufuu dandeenya jechuudha. Video kana isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Biyya eessaarraa akka seene akkam biyya eessaarraa akka seene telefoona akkamiin akka seene laaptooppii moo maaliin akka seene kan nuuf himu jechuudha. Kanaafuu nafaana turaa isiniin jedha. Akkamittiin irratti cufuu dandeenya jiimeela keenya naman waliin fayyadamaatee jiru cheekii godhuu akkasuma laaluu qabna jechuudha. Naman waliin fayyadamaatee jiru jechuudha irratti cufuu akkasuma immoo naman waliin fayyadamuu dhabuu laaluu qabna jechuudha. Video kana haga dhuma isaadhaa yoo daawwattan irraa sirreeffattan jedhee abdii qaba. Kanaafuu video waliin turtii gaarii. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaatii jirtan kunoo akkuma argaatii jirtan seetingis ka jedhu ni jira bilbila keessan irra jechuudha. Seetingii bilbila keenya kilik godhanna. Yeroo achi booda kilik godhanne kunoo akka ittiin of baasa. Google ka jedhu ni jira. Google kilik godhanna. Yeroo Google kana kilik godhanne kun akka ta'e isiniif baasa. Manage your account Google account isiniin jedha. Akka ta'e isiniif baasa jechuudha. Gmail kiyya naaf fideetii jira jechuudha. Amma Gmail kiyya kun Gmail kiyya naaf fidee jira. Manage your Google account kan jedhu kana kilik godhanna jechuudha. Achi booda kun akka ta'e isiniif fida. Professional data and privacy kan jedhu kana asuma harkifattanii security waan jettu ni jirti. Security kan jettu barbaanna jechuudha. Kunoo security sun kunooti ishii irratti kilik godhanne tana akka ta'e isiniif baasa. Fuula kana qabatee isiniif dhufa. Hordoftoota kee kabajamoo akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Kunoo Redmi Note 10 dha. Galaxy A jechuudha. Galaxy A13 kan jechuudha na waliin jiru jechuudha. Kanaafuu Redmi kiyya Galaxy kan nama biraati jechuudha. Kanaafuu akkamittiin of keessaa baasuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin of keessaa baasuu dandeenya amma naaf sirreessuu jedheen itti kenne yeroon of keessaa baasuu danda'u jechuudha. Kanuma akkamittiin of keessaa baasuu dandeenya jechuudha. Kun akka ta'e isiniif baasa. Telefoonaan seenuu akka ammanni maaliin as keessa jira Galaxy A13 jechuudha. Na waliin fayyadamaatii jira jechuudha. Kanaafuu kunoo telefoona keessa maqaa isaa isinii fida biyya eessaarraa akka ta'e akkasuma immoo bilbila jechuudha guddaadha moo akkasuma bilbila haga ta'e biyya eessaarraa akka ta'e YouTube keessan kana si waliin fayyadamuu jiru akkasuma immoo warroonni itti kennatanillee nuuf sirreessa jettanii asitti isiniif baasa. Kanaafuu as keessa seentanii of keessaa baasuu dandeessanii jechuudha. Akkaataa itti baasan jechuudha. As keessa seentanii of keessaa baasuu dandeessu. Amma waliin of keessaa baasnee haa laalluuti nafaana turaa isiniin jedha. Yeroo inni akka ta'e isiniif baase kunoo asitti laaptooppiin ta'us waan isin seeneen isiniif hima jechuudha. Kilik irra godhanna. Yeroo kilik irra godhanne jechuudha gara fuulduraatti nu oofa ni obsina. Biyya eessaarraa akka ta'e nuuf hima. Sa'aatii haga ta'e nuuf hima. Kanaafuu kunoo akkuma argaa jirtan hordoftoota kee kabajamoo kunoo Redmi Note 11 kuni kiyya jechuudha. Biyyaan ani irra jirurraa jechuudha naaf baasa. Biyyaan ani keessa jiru jechuudha akka ta'e naaf baasa. Galaxyin kun yoo Galaxy A13 kun yoo eessa Saudi Arabiyaa kan jedhu kun ni agartan kunoo Saudi Arabiyaa jedha. Kanaafuu
akkatti isiniif baasa. Hordoftoota kiyya kabajamoo warroonni yuutuubii namatti kennitanii nuuf haa sirreessuu jettanii namatti kennitan jechuudha. As dhuftanii of keessaa baasuu dandeessan. Akkasuma immoo hattuu jiimeela keessan isin waliin fayyadamaatti jirtu as dhuftanii cheekii gootanii of keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Namoonni isin waliin fayyadamuu jiru jechuudha. Kaseenee jiru yoo ta'e akkatti isiniif tarreessaa hagaasiidha kana jechuudha. Isiniif tarreessa jechuudha. Isin immoo warri isin waliin fayyadamaatti jiru akkasuma nuuf haa sirreessu jettanii kan namatti kennitanii jirtan jechuudha. Yeroo inni isiniif sirreessee xumure jechuudha. Of keessaa baasuun dirqama waan ta'eedhaafu as dhuftanii of keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Egaa isteeppii xiqqoodhaan kunoo kilik yeroo irratti godhan akkatti nuuf baasa. Kunoo mee baafneetii isin haa agarsiisuuti. Gaalaksiin kun Saudi Arabiyaadhaa kan na waliin fayyadamaatti jiru. Xiyyiitonni jira gara fuula duraa deemna. Xiyya tana yeroo tuqanne jechuudha gara fuula duraa nu ceesisa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan gaalaksii A13 Saudi Arabiyaa irraa kan seene jechuudha. Febraarii haganaati kan seene kunoo Saudi Arabiyaa kan jedhu. Kanaafuu yeroo kilik irra godhanne jechuudha sign out kan jedhu kun ni jira. Sign out kilik godhanne jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo sign out kan jedhu tana yeroo kilik godhanne nama kana of keessaa baasneetii jirra. Namni kun waliin fayyadamuu hin jiru. Hattuu jiimeela keessanii of keessaa baastanii ariitanii irratti cufuu dandeessu jechuudha. As dhuftanii irratti cufuu dandeessu jechuudha. Namoonni tokko tokko jiimeelii keessan namarraa yeroo itti kennitan jechuudha isinitti taphatuu barbaada. Akkasuma waan inni jedheen inni isiniin jedhe san dirqama guutaa isiniin jedheeti isin rakkisa jechuudha. Isin yeroo saniif maal godhuu qabdanii as dhuftanii sign out kan jedhu kana irratti tuuxanii kilik gootanii of keessaa ari'uu dandeessan jechuudha. Hattus ta'e waan fedhalleen ta'e jechuudha. Kanaafuu akkaataa nama of keessaa hattuu jiimeelee keenyaan waliin fayyadamaatti jirru of keessaa ari'uu dandeenyu akkasuma immoo irratti cufuu dandeenyudha jechuudha. Barnoonni kun waa hedduu irraa baratan jedhee abdii qaba. As dhuftanii nama irratti cufuu dandeessu akkasuma immoo yeroo namni isinii sirreesse of keessaa ari'uu dandeessu jechuudha. Kadhaa takka malee namoonni hedduun kan waliin rakkataatti jiru jechuudha. Kanaafuu sign out kan jedhu tana kilik irra godhanna. Namni kun nu keessaa bahee nu waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Ani maaliifiin waan of keessaa baasuu hin barbaadiniif jechuudha. Kilik hin godhu sign out yeroo amma tana yoon kilik godhe namni kun na waliin fayyadamuu hin danda'u kan Saudi Arabiyaadha na waliin fayyadamuutti jiru kun jechuudha. Kanaafuu waan akkasiiti sign out gootanii nama of keessaa ari'uu dandeessu. Ani waan of keessaa baasuu hin barbaadiniif jechuudha. Gara fuula duraa deebi'a. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo akkattiin of duubatti ofirra as deebi'eetanii kan isin agarsiisaa jiru. Sign out gootanii of keessaa baastanii nama kana ari'uu dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo barnoonni har'aa keenya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii yuutuubii kiyya sabskiraayib laayik sheer koomentii godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoota itti fufaa waan beeknurraa haga dandeenyu waliif himna. Akkasuma viidiyoo hedduutu jira as jala jechuudha. Akka barbaadan jala deemtanii googilii akkaataa itti baratan akkasuma immoo intiroowwan adda addaa istuudiyoowwan adda addaa keessa teessanii haasa'uu warroonni barbaadan jechuudha. Asuma jala jira akkaataa itti buufatan akkasuma intiroowwan akkaataa itti ijaarratan loogoo akkaataa itti ijaarratan waa hedduutu jira as jala. Kanaafuu irraa baradhaa isiniin jedha. Nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.